Nagaan waaqayyo isiniif haa ta'u. Akkam jirtu fayyaa keessanii? Tamsaasa keenya sanbata irraa tamsaasa kallattii eegallee jirra. Waaqayyoonni guyyaa akkasiinuu kenna eebbifamu. Baga nagaa taatan, baga nagaa taatan, baga nagaa taatan. Waaqeffachaa sheer gochuun dagatinaa. Har'a guyyaa dibataa qabaanna. Guyyaa waaqayyo dibata isaa nuu kennu, guyyaatti waaqayyo nu haaressu, guyyaatti waaqayyo kennaa nuun barbaadeen nu argatu ta'a. Kanaaf sheer gochuun dagatinaa. Eebbifamaa, eebbifamaa, eebbifamaa. Eebbifamaa, tabaaraku. Adraa keessan asiin hin bilbilinaa karaa meesenjerii, imo, telegram, wanteen kanaan asiin hin bilbilinaa. Utuu wal dhageenye gaariidha. Please በዚህ አትደውሉ። በዚህ በሜሴንጀር በኢሞ ቴሌግራም ዋትስአፕ በዚህ አትደውሉ። ምክንያቱም ይቋረጣልና ኖርማል ቁጥር አስቀምጬ ያለው በዛ ደውሉ። ጸሎት ከፈለጋችሁ በኖርማል ቁጥር እንደገና ነሙሪቱ ወበኔ ባይሳ ሼር ጎቴ ተዋቆሽ ያድሱ ሼር አርጉ ሼር እርጋን ቆነ ሼር ጎዳ waaqeffachaa sheer gochuun dagatina. Waaqeffadhaa, faarfannaadhaa, sanbataarraa yeroo gaarii qabaanne, yeroo addaa furatu dubbadhaa, yeroo addaan qabaadhedha. Jeequrraa bilisa ba'a. Silkii keessan cufadhaa. Ofii keessan yommuu haala hojiitti qabamtan, ijoolleen biyya adda addaa jirtan hojiitti qabamtan, mana keessa kan hojjetan hojiitti qabamtanii jiraattan waaqayyo isin gargaara. Giddiin qabaatina. Lapheen keessan nu wajjin haa ta'u utuma hojii hojjettaniillee. warri konkolaataa oofaa jirtan utuma konkolaataa oofaa jirtanii laphee keessa waaqayyo iddoo hundumaatti argama. Mala waaqayyo keessaa kan adda isa godhu daqiiqaa tokkoof sekeendii tokkotti addunyaa kana daqiiqaa tokkoof sekeendii tokkotti argamuuf dandeetti guddaa waan qabu isin bira jira inni. Waaqeffachaa eebbifamaa sheer gochaa kan jirtan eebbifamaa. Warri hin goone sheer gochuun dagatina. Nama tokko qaqqabaa. Gargaarsi keessan inni guddaan amma sheerii haa ta'u.
qaqqabaa nama tokko qaqqabaa ergaan kun nama tokkoon fayyisa qaqqabaa nama tokko obboleessa tokko qaqqabaa obboleettii tokko qaqqabaa eebbifama gooftaan bara keessan eebbisu nagaan isiniif haa ta'u hunda keessaniifuu nagaan qaqqabeera nagaan ta'eera eebbifama sheer gochuun dagatina daddabala sheer godha namoota adda addaa biraan ga'a namatu sheer naa godhe jedhanii guyyaa masaan qaqqabetti kamanii dhugaa ba'an jiru. Sheer gochuun dagatina sheer godha. Namoonni galtan hundi keessanii sheer yoo gootan nama baay'ee qaqqaba. Namoonni galtanii jirtan kunumtiyyuutu sheer gootanii nama baay'ee qaqqaba waan ta'eef
Share gochuun dagatina daddabarsaa nama biraatti. Waaqayyo sinaa eebbifamaa share gochuun dagatina. Waaqayyo karaa koo nama tokkoon fayyisattanii kan amantan amma mallee dadhabaa ta'a. Waaqayyo karaa keessan nama qaqqaba waan ta'eef dabarsaa share gochuun. Yesus ulfaat Waaqayyo fuura isaa nama baay'ee ilaalaa jira. Fuura Waaqayyo nama baay'ee bira dhaqaa jira. Nama baay'ee haaressaa jira. ዝም ብላችሁ አመስግኑ። ጨጀራ ገለቴፈዳ Gooftaan Yesus Kristos ulfaatu galateeffadhaa galanni bara kan akka isaa na gargaare kan akka isaa isin gargaare kan akka isaa ofitti mararsiifate kan akka isaa si jaalladhe kan akka isaa si gargaareera jedhe tokko hin jiru isa qofa jireenya keessa irratti isa qofa Yesus jedhame jireenya Yesus qofadha. Jireenya koo irratti waan gaarii kan hojjetu jireenya koo irratti waan Yesus qofadha. Yesus qofa waan taaraa hojjechuu kan danda'u jireenya keessa irratti waan guddaa hojjechuu kan danda'u Yesus arra bu'aa hafuura qulqulluu wajjin ilaala. Hafuura qulqulluu baraka koo haaraa keessa qulqulluun hin fudhanne kiristiyaanni hafuura qulqulluu hin amanne kiristiyaana bara dhuma isaa bara jireenya isaa beeku jechuu hin dandeenyu. Kanaaf mee isa dura namoonni karaa adda addaa naa bilbilaa turtan kaleessa na yaadadhaa gidduutti konneekshiniin na jalaa kute konneekshiniin na jalaa kute dheengadda sutuun tajaajilaa konneekshiniin na jalaa kute ammas konneekshiniin amma dhumaatti yoo itti fufee na tajaajilaan jira. Gidduutti garuu konneekshiniin gidduutti na jalaa baataan hubadhaan jedha. Konneekshiniin nu biratti baay'ee rakkisaa akka ta'e hin beektu. Egaan namni tokko kaleessa dhuga ba'umsa biyya alaatii naa bilbilee kadhadhee fi dhuga ba'umsa kana dura iddoon tajaajilee wajjin natti hime iddoon biyyatti singaltu jedhanii na dhoksanii jiru naan jette. Akkas yoo naan jettu anis nan kadhadheef Waaqayyoo baay'ee dhiifama gidduutti konneekshiniin na rakkisaara citee baa waan ta'eef adaraa keessan na of galchaa na dhiisaa jechaan jira.
ilaa nungaltus biyyadhanii ni turanii amma garuu ben karadhee namtichum bi'ee maallaan jedhee gatii dadhabbii keetii keenya wanta ta'eef tikkeetti sii kuttee oo fudhadhu asiilaanna gara biyyaatti hin deebitaa naan jedhanii waaqayyo see tokkotti arraba jijjiiree jechuudha. Kanaaf waaqayyo wanti ni dadhabe hin jiru lafa isin jirtanitti isin qaqqaba. Kanaaf namoonni akkasitti dhugaa baatan biyya rabaa taatanii illee saantima keessaa dhabdan anaaf milikkita gochuu dandeessu. Amma dhugaboomsa kan qabdan biyya eessaayyuu ta'a dhugaboomsa kan qabdan silkii keessan naa ergaa isiniin bilbila rakkoo duwwaa 9 40 duwwaa 70 irraan deebi'a. 9 duwwaa 70 biyya keessa kita gootanii namoonni kadhata barbaadda illee yoo saantima bilbilee isinii kadhadha. Garuu namoonni biyya arabaas jirtan saantima bilbila rakkoon hin jiru. Inni kun guddaa dhugaboomsa guddaa waaqayyo wanta guddaa hojjete. Amma kadhadhe keessatti waaqa jijjiirama guddaa hojjeteera. Nan yaadadha armeen tokko nama waggaa dheeraa gargarafan nama waggaa dheeraa wal dhaban bu'aa turan waaqayyo nama sana gaafan kadhadhuuf ulfina maqaa isaatiitiif dinqii hojjete nama sana wajjin wal argatanii isaanii dhugaa ba'aniiru. Karaa keessan namoonni karaa keessaa dhugaa ba'aa turtan ammas bilbiltanis ta'e barreeffamaan jalatti illee maqaa keessanii wajjin koomentii ma jalatti iyyuu waaqayyo kana naa hojjete yoo jettan an dubbachuu nan danda'a wanta ta'eef barreessuun dagatinaa wanti waaqa isinii godhe guddaadha. Kanaaf barreessuun dagatinaa isin waaqa naa godhe kanarraan fayyee namni dhukkubarraa fayye baay'eedha. Namni fiixaan ba'umsa guddaa keessa gale baay'eedha. Namni tokko irraa sababa COVID-19 kanaan wal qabatee booda abdii dhabee maqaan hojjettu galeedhaniini isa hirrisanii garuu ituma dhukkubichi jijjiiraman arge dhukkubichi akkuma jirutti jira. Annan kadhadheef waamanii hojiitti yoo deebisan natti mee jira. Kanammoo kan godhe waaqayyo dinqii ulfina maqaa isaaf godhe waaqayyo maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Gooftaan Yesuus Kiristoos ulfaatu. Egaan gara sagalee waaqayyoo gallaa waaqayyo sagalee isaatiin har'a nu tajaajila. Yeroon dubbadhu waaqayyo dubbadhu sagalee waaqayyo amanaa fudhadhaa. Namoonni tokko tokko waa'ee hafuura qulqulluu gaafa dubbatan warri tokko tokko dhaabbanni adda addaa jiru. Hafuurri qulqulluun dura hojjeta malee har'an hojjetadhu. Warri tokko tokko immoo hafuurri qulqulluun jira jedhu. Hafuurri qulqulluun akka jiru beeku kennaa isaa immoo namanan. Hafuura qulqulluudhaan. Kanaaf har'a keessa iddoo tokko dubbifanna. Sagalee waaqayyoo keessa iddoo tokko dubbifannee isa booda waliin kadhanna waaqayyo waan taara hojjeta. Silkii amma barraa'e kanaan bilbiltaniit dhugaa baatu. ምስክርነት ያላችሁ በዚህ ስልክ ነው ደውላችሁ ምስክርነት የምትሰጡት 0940 በዚህ ስልክ ነው ደውላችሁ ምስክርነት የምትሰጡት። እቅርታ ሰገሌ ዋቀዮ ኬሳ ገሞታ ቦቆና boqonnaa lamaan kana keessatti duuka buutonni bartoonni walitti qabamanii maayidhaa lakkoofsa tokkoon dubbisa. Ayyaanni guyyaa 50ffaa inni Pheenxeqoostee jedhamee beekame yommuu ga'e iddoo tokkotti walitti qabamanii turan. Uursaan waaqarraa akka bubbee bubbisutti dhaga'ame manicha
isaan keessa jiran guute. Guyyaa ayyaanaati kun. Guyyaa ayyaanaati. Arrabni ibiddaa isaanitti mul'ata. Arrabi ibiddaa kan fakkaatu isaanitti mul'ata. Gargar tatamsaanis tokkoon isaanii irraa arraba ibiddaa kan fakkaatu taa'e. Kaatee hafuura qulqulluudhaan akka hafuurri dubbachuu isaaniif kennetti afaan garaa garaa dubbachuu jalqaban. Waan dubbatanii hin beekne dubbachuu jalqaban. Jireenya qulqulluun bu'aa guddaa qaba. Hafuurri qulqulluu keessatti barbaachisaa ta'edha. Hafuurri qulqulluun waan taate nan danda'attee yaadne si dandeessisa. Waan taate nan danda'attee yaadne keessaa si baasa. Jireenya keetiif qulfiin hafuura qulqulluudha. Jireenya keetiif argisiiftuun karaa hafuura qulqulluudha. Hafuura qulqulluu malee jireenyi kiristiyaana tokko abdiin qaba. Jarri kun kana dura dubbatanii hin beekan. Isaan wal gaanii jiru. Guyyaa ayyaanaatti wal gaanii jiru. Iddoo tokkotti walitti qabamu tokkummaadhaan yaada tokko dhiifama naa godhaa. Yeroo tokko waldaa adda addaa keessatti yookaas mana amantaa tokko keessatti hafuura qulqulluun barbaadu tokkummaan hin jiru. Qulqulluun hin naqu. Maal hojjetu? Qulqulluu lafa tokkummaan hin jirre, yaadni tokko hin jirre, qalbiin tokko hin jirre, lafa jaalalli hin jirre hafuura qulqulluun hin naqu. Tokkummaadhaan ol gaanii sagalee guddaatu dhagahame. Batalay bara dhumaa kana keessatti Waaqayyo waadaa galeera. Itti gargaaramuu qabna. Bara dhumaa kana keessa sagalee Yoo'eel 2 irratti dubbatame. Bara dhumaa dargaggoonni raaju in faarfatu, abboonni abjuutu kan jedhamu sun raajiin sun amanamaadha. Hafuurri qulqulluun gaafa gabbu kakuu bara dhumaa daganne waan hafuurri qulqulluun hojjetu shakkii keessa galuun qabnu. Waaqayyo nama adda addaatti karaa hafuura isaatiin biyyoota adda addaa keessatti jalqabaaf rivaayivaaliin biyyoota Yurooppii adda addaa keessatti gaafa ka'u namoonni Waaqayyo ittiin hafuura kana irra kaa'ee waan hin jirre hojjetu. Hafuurri qulqulluun wanta tiyyaan hojjetu. Hafuurri qulqulluun wanta tin shaakalle si shaakalchiisa. Gaafa hojjetu namoonni adda hafuurri qulqulluun gaafa namarra dhufe wanta ajaa'ibsiisaa sammuu namaa gararraa hojjetu kun ta'uun qaba warri jedhan jiru. Warra hafuura qulqulluu ija hafuura qulqulluutiin morma. Waan tokko isinitti hima. Yeroo dhiyoo otoon TV hordofuun nama tokko gaaffiif deebii ol godhu waa'ima rivaayivaalii yeroo ammaa irratti gaaffiif deebiitu ol godhanii
namtichi waa tokko dubbate. Maal jedha? Inni seena waa'ee namaa giltsi godhanii diiganii dubbisan kana ani fudhadhu jedhe. Yennaan durii qalbisumaan dubbatama malee irra keessa dubbatama malee goodan galuu. Inni akkuma duriitti yaada. Kitaabni qulqulluun maal jedha isinitti fakkaata? Namni raajii dubbatu qixa amantii isaatiitti dubbatu. Amantiin kee akka dabale raajummaan itti dabala. Amantiin kee akka dabale keessa keetii akka dabale humni sirratti hojjetus dabalaa deema. Maal jechuudha? Namni tokko tokko waaqa biraa waan argaa amanuu hin danda'u. Anna yaadadha kana duratti nama tokko waaqayyoo mul'isee giltsi godhee yoo argisiise illee namni tokko tokko obboleessi tokko naannoo akkasii jirtaa jedhama. Utuma arguu sodaateera. Amanuu hin dandeenye jechuudha. Utuma waan sana arguu amanuu hin dandeenye. Namticha waaqayyootti argisiiseera. Waaqayyoo namtichatti mul'iseera. Namticha waaqayyoo eessa akka jiru mul'atti argameera. Maal akka ta'etti argameera. Dhukkuba maalii akka qabutti argameera. Garuu amanuu waan hin dandeenye wanti kun sirrii miti jedhee waan hin amanneef safara akkasii namni jirtu. Naannoo akkasii namni jirtu. Iddoo akkasii namni jirtu jedhee ergaa sana ergaaf. Ergi wanti sun ta'e immoo dubbata. Maal jedhee dubbata? Waaqayyoollee natti meeraa. Kanaaf amantiin keenya qixa waan nutti argame sanaa ga'uu qaba. Hafuura qulqulluu qofa fudhachuu miti. Hafuura qulqulluu erga fudhannee booda, hafuurri qulqulluun erga nutti dhufee booda, wanta karaa hafuura qulqulluu sanaa nuu kenname immoo amannee fudhachuu qabna. Shakkuu hin qabnu. Mamuus hin qabnu. Kanaaf namoonni adda addaa gaaffii illee na gaafatu. Hafuura qulqulluu amanee ergan kadhadhee fudhadhee sanatti mame immoo taphittan shakka. Mama nana mana. Kanaaf hafuura qulqulluun keessatti baay'ee barbaachisa. Har'a ergi namoonni dhokatee jiru har'a bakkee ba'a. Abiddi sun dibaaturraa ka'a boba'uu jalqaba. Warri dibatee adda addaa akka isin argatuuf kadhachaa jirtan har'a isin argata. Isin argata. Har'a natu dibama dhaatii ofirratti dubbadhaame natu dibama. Har'a natu ofirratti dubbadhaa. Har'a argataayidha. Inni naa dubbatame sun har'a naa argataayidha. Humni abiddichaan har'a wantan dubbadheen beenen qabaayidha. Ila nama keessa adda kan taata yeroo hundumaa ilaalchi isin irratti akka jigu kan godhu maal isinii galee? Mudannoo guddaa tokko isinitti himu. Bara 1994 waggaa 1918 ta'uu danda'a. Waggaa 19 baranaa baadiyyaa keessatti waldoota addaa deemee waan tajaajilu Waaqayyo maqaanatti hima. Maqaanatti himaa dhukkubaa wajjin rakkinaa wajjin maqaanatti himaa maqaa namoota tajaajila. 20 baranaan. Waameen maqaa adda addaa kan si rakkise kana maal kee kana bakka giltsi godhee itti meen giltsi godhee itti hima. Luboonni nam fudhannes jiru, paastoroonni nam fudhannes jiru. Waan tokkotu na mudate gaaf tokko. Na waamanii xalayyaa naa fidanii na waamaniitu inni xalayyaa naa fide maal jedhaa? Waldaan keenya isa maqaa waaman kanan beektu adaraan waamanii akkaataa waldaan isaaniitti beektutti miti Waaqayyo kan dubbatu.
akkaataa nu itti waldaa shaakalchifnetti miti Waaqayyo kan dubbatu. Wanta adda ta'een karaa barbaada Waaqayyo. Adda ta'een. Karaa adda ta'een. Namni mana barumsaa tokko yuunivarsiitii gaafa galu fiildii ma tokkoon gala. Yoo barbaade immoo karaa adda addaa waggaa 4 keessattis digirii 2 fixuu danda'a. Yoo baay'ee jabaa ta'ee karaa ittiin barsiisuu qabaate karaa sanaan barsiisuu qabaateen waggaa tokko keessatti digirii 2 barachuu waggaa 4 keessatti digirii 2 barachuu danda'a. Garuu yuunivarsiitii digirii namni tokko waggaa 4 keessatti fiildii 300 baratee hin fixu. Yookaas digirii 300 hojjetu waggaa 4 keessatti. Hafuurri qulqulluun gaafa dhufu garuu wanta hojjettee hin beekne barattee waan bira hin geenye dandeettii namaa gararraa kan ta'u nama tokko dubbate namni tokko maal jedhaa Galiilaatti Qaanaa Galiilaatti bishaan namtichi beekamaan tokko immoo maal jedhaa namtichi keemistirii barumsa adda addaatiin fagaate keemikaala adda addaa kan walitti naqanii waa uuman wanteen kana barate tokkotu jira maal jedhaa maarree kun salphaadha Yesuus Yesuus jettu har'a ani immoo jedheetan maqaa koo waamsisaa maani Yesuus jettu bishaan wayinitti deebisuun maal gatii guddaa qabaan iyyuu nan godhaa dheet akkaataatti barateen galma guddaa an akka Yesuusittiin hojjenneedhaan gaafa laalan kalariinsaa wayinii fakkaata. Birciqqoo tokko hojjete utuu ummati taa'u hojjete paasteroonni geggeessitoonni sirriidha dhanii amanan. Ati sirriidha bakka hojjetteetta atiyyuu jennaan jaartiin itti yaadamne. Jaartiin barumsa hin qabne. Jaartiin hafuura qulqulluudhaan guutamani tokko lafaa ka'anii gaaffii gaafatan namicha kana. Maal jedhanii gaafatan? Gaaffii tokkoon si gaafatan. Kan Yesuus hojjete bishaan wayiniitti Yesuus kan deebise dhaadhii wayinii sana bishaan sana gara wayiniitti kan deebise Yesuus ciida baay'eetu dhuge aankee birciqqoo tokko ooti eewutu dhugaa jedhan tokko kun kan keemmoo dhugamuu hin danda'u jedhan keemikaala adda addaa qabaa jedhan dhugi nu argisiis jedhan Yesuus kan hojjete garuu nama miidhu jedhan nama gargaara malee jedhan waa'ee namtichaa miti dubbachuu kanan barbaada waa'ee bishaanni waa'ee itti dabalee wayinii godhee sana miti kanan dubbachuu barbaada waa'ee jaartiin baranne hafuurri qulqulluun keessa jiru kan biran geenye bara dandeettii hafuura qulqulluutiin barumsa immoo baratinaan jenne barumsaan hin argamu barumsaan hin argamu hafuurri qulqulluun dandeettii nama meeqa jira barumsa kan ta'u jireenya keessisaa kan warra gowwootaati kan jedhu ilaalcha adda addaa kan qaban jiru hojii kennaa hafuuraatiif ilaalcha adda addaa kan qaban jiru nuti hin barbaannu kan jedhan jiru raajii raajamu kana kan hin barbaannu jedhan jiru faarfannaas ijoolleen iyyitee faarfattu kan hin barbaannu kan jedhan jiru nuyi barbaanne kan jedhan jiru kan immoo nuyi barsiisan barbaannu faarfannaaf raajii koo barbaanne jedhan jiru hunduu nu barbaachisa jireenya kiristiyaanaa keessatti karaa kitaaba kan nu dhufe hunduu nu barbaachisa
barsiisi nu barbaachisa, kadhati nu barbaachisa, faaruun nu barbaachisa, hojiin kennaa hafuuraa barbaachisa, kennaa waldaan kiristaanaa namni biyya lafa qullaa'u karaa jallina isaa gadhiisuu hin danda'u, gadhiisee gara gaariitti deebi'uu hin danda'u. Namni barsiisa qofa barbaadu, namni barsiisa jallu afur qulqulluu kan hin feene. Runduma barsiisa qofa kan jedhu dhagaa ta'a gogaa. Hundaa'uun dhagaatu isa caalmiidhaaf. Namni immoo sagalee waaqayyoo raajima qofa barsiisa dubbii waaqayyoon dubbisu raajima qofa kadhatuma qofa namni jedhu immoo akka muka akka baala muka isaarraa harca'e abidda gaafatti keessan balalo jedhee dhaamu akkas ta'a. Yeroo dheeraa deemuu hin danda'u. Hunduu nu barbaachisa. Ol bira qabaa deema. Ol bira qabnee deemna. Ijoollee nyaata madaalamaa hin qabne beektu. Ijoollee nyaata madaalamaa hin qabne fuulli ishee sirrii miti. Bobbokoo kaadha. Namni nyaata akka sagalee waaqayyoo nyaata madaalamaa hin qabne immoo arraba isaa bokkoo kaadha. Wanta inni dubbaturraa xobbummaatu ibsa. Wanta inni dubbaturraa ciminni hin jiru. Wanta inni dubbaturraa ijaaruun hin jiru diiguu malee. Erga manee waggaa 30 akka nama manee ji'a 6 taasa. Hundaa'u nama manee ji'a 6 atuusa caala. Ijoolleen nyaata madaalamaa hin qabne bobbokottuudhuma. Fuulliin bokokaa garaan dhiitee iddoo mataan guddatee ammasii gadi ga'a. Gaafa isinitti dhuftu ashaangulliitii fakkaatti. Sagalee waaqayyoo faarfannaa dubbii sagalee waaqayyoo raajii wanti qabannee gaafa deemnu arganne jechuudha. Gaara kamiin bahuu dandeenya? Gaara kamiin kunnee bahuu dandeenya? Warris barsiisa sagalee waaqayyoo beekattanii raajii raajamummoo hin barbaanne sagalee waaqayyoo iyyuu hin beektan. Kennaaf sagalee waaqayyoo hin beektan. Sagalee karaa sagalee waaqayyoo sana fudhannee jira. Ajaa'iba! Namni tokko yeroo itti natti dubbatu qaba. Arraban taane yeroo natti dubbatu qaba. Yeroo miiseejiin barreessu qaba. Ati amma dhuguma sagalee waaqayyoo beektaa? Ati amma dhuguma maaloodha? Ati dhuguma raajjaa? Ati dhuguma kana taataa'e? Warra biyya lafaa keessaa warra gooftaa dhiisanii kufanii biyya lafaatti deebi'anii nuyi afaan isaaniitiin gooftaa dhiisee kun gatiin qabu jennu kan isaan hin dubbanne dubbata. Sagalee waaqayyoo beekadha kan isaan hin dubbanne dubbata. Arrabisaa jallaan. Sagalee waaqayyoo gaafa dubbatu Ximootewoos irratti gaafa dubbatu maayidha bara dhumaatti arrabsoota baay'ataa warra arrabsaa warra jibban warra waan gaarii hin barbaannetu baay'ataa warra waan gaarii jibbantu baay'ataa bara dhumaa keessa akka jirru kan beekamu namni hundumtu maas miidiyaa adda addaa ilaala sooshaal miidiyaa ilaala TV gurgurtaa xiqqaa eessa jiran ilaala hunduu koomentii kenna malee koomentii fudhatu yaada kenna malee yaada fudhatu hunduu yaada kenna hunduu xiinxalaa siyaasaati hundumti nama xiinxalaa siyaasaati yoo wal jaadhattan akka xiinxalaa siyaasaa taasa kalma bakka teessuma qabatee taa'e abaluun beektu eessaan beedhachi waaqayyo akka jechaa jira bara dhumaatti
namni oduutti akka baay'atu bara dhumaatti waan gaarii namni akka jibbu bara dhumaatti namni arrabsaa akka ta'e arrabsoodhaan akka guutamu sagalee waaqayyoo dubbataadha. Isa kanarraa fagaadhu jedha Phaawulos. Isa kanarraa fagaadhu. Warra waan gaarii jibban irraa adda baasii fagaadhu. Warra arrabsan irraa adda baasii. Warra waan ija qabu gaariidhaan morman irraa adda baasii. Isaanii wajjin makatteen jiraatin ofiin obbushii sagalee waaqayyoo dubbisiiti ittiin bulii. Kanaaf nuti ilaalu qabna. Sagalee waaqayyoo beekna jettaanaan madaaluun nun dhibu. Isaanii jira jedhus hin madaallaa. Isaanii du'eera jedhu immoo jira moo du'eeraa jennee madaalla. Ka sagalee waaqayyootti. Isaanii dhugaadha dhuu dhugaadha moo sobannee madaalla. Jedhu. Sagalee waaqayyootti madaalla. Madaallee fudhanna. Kan madaalla sammuu. Gaaffii tokko sin gaafadha. Namni barsiisaa ta'e tokko dokteriidhaaf yaada laatu. Immoo fiildii sanarratti barsiisaadhaaf yaada laatu. Illaatuuf. Fiildii sana hin baranne taanaan dhiisuudha nama fiildii isaa qabuuf dhaqee yaada laata. Maal jechuudha? Hafuura qulqulluu hin fudhanne taanaan tajaajilaadhaaf yaada kennuu hin dandeessu. Waa'een kennaa hafuuraa si hin galle taanaan yaada kennuudhaafi sirraan bareedu. Kennaa faarfannaan qabdu taanaan nama kennaa faarfannaa qabu tokkoof yaada kennuun ulfaataadha. Kennaan sun keessa hin jiru taanaan wanta karaa hafuura qulqulluu fudhatameef wanta karaa hafuura qulqulluu hojjetameen yaada kennuun baay'ee ulfaataa jechuudha. Nin ulfaata. Tokko tutuulan lamu tokko xiksii baay'ee dubbata. Kaaffeetti sagalee waaqayyoo keessa iddoo adda addaa guuranii dubbatu. Gaafa madarakii qabatan garuu duwwaadhaan. Gaafa kanaafu waan sin galchine keessa hin galin. Waan sin ilaallanne keessa hin galin. Wanta sirraa hin bareenne hin hojjetin. Wanta waaqayyoon gaddisiisee nama gaddisiisurraas fagaadhu. Warri guruuppii ati wajjin deemtu warra waan waaqayyo fideen morman immoo warra waan waaqayyo fideen keessa jirtan of ilaali. Warra akkasii kanarraa hin taane taanaan fagaadhu. Warra waan qulqullaadhaan morman gidduu bultee oolta taanaan irraa fagaadhu. Warra waan qulqulluu hin fudhanne gidduu jirta taanaan irraa fagaadhu. Inni kun sin gargaaru. Kanaaf sagaleen waaqayyoo baay'ee kan nama ajaa'ibu. Daawit cubbuutti kufee cubbuu hojjete jalqaba kan inni yaaddee waa'ee fura qulqulluu qofa. Daawit karaa namaa miti ergaa kan hin dhagahu karaa fura qulqulluuti. Maaliif isin fakkaata? Mee Saamu'eel keessa dhaqaatis dubbisaa. Faarsaa Daawit keessa deemaa dubbisaa.
Daawit gaafa hundumaa utuu lolatti hin ba'in jalqaba waaqa gaafata. Faarfannaa gaarii kan Daawitiif hafuura qulqulluudha. Goliyaan isa guddaa sana akka inni mo'uuf umurii daa'imummaatti Daawit guddaaf umurii guddaaf hojjaa guddaa akka inni mo'u kan godhe hafuura qulqulluudha. Umurii xiqqummaa isaatti. Daawitiin dirree adda addaa irratti akka inni mo'icha gonfatu kan godhe hafuura qulqulluudha. Daawitiin caakkaadhaa baasee masaraa keessa kan galchee masaraa mootummaa kan laateef hafuura qulqulluudha. Kan teessisee hafuura qulqulluudha. Daawitiin nama kan godhe hafuura qulqulluudha. Daawitiin obboloota isaa keessaa irraanfataa hoggaa fuudhee dura kan teessisee hafuura qulqulluudha. Hafuura waa tokko leejiin kadhan. Anaaf sirraa hafuura qulqulluu kan nurraa fageessuu barbaadu raawwatee humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin nurraa rukutamu unummoo fi keenya ilaaluu qabna. Cheek of godhaa. Hafuura qulqulluun nu duukaa jira. Waan gaarii dubbachiisa. Hafuura qulqulluu waan gaariin beekama. Si gammachiisa. Waan waaqaa qofa si yaachisa. Jallina namaa hin yaaddu. Ammina namaa hin yaaddu. Hameetti sin deeggaru. Yooti cubboo hojjette si ceephaa. Yooti cubboo hojjette keessa keetti qalbii dirra dhadhee si jeeqaa. Kana taanaan si wajjin jira hafuura qulqulluu. Yoo cubboo hojjettu calsi jalaa innaan. Yooti jibbitu callumannaan. Yooti wanteen adda addaa gootu keessi kee sitti hin dubbatu jiru ta'a. Jiru du'eera. Kaafadhusa. Kaafadhu. Qalbii dirradhu gara waaqayyootti deebiifu. Kaafadhusa. Kanaaf Daawit akkeen kadhata tokko kadhate Daawit. Faarsaa Daawit 51 Daawit kadhata tokko kadhate. Cubbuu yeroo hojjetee deebi'u keessaa qalbii naanni kadhate waaqayyoon akkas jedhe. Fuula kee duraan hin balleessin. Hafuura kee isa qulqulluu fuula kee duraan hafuura kee isa qulqulluu immoo anarraa hin fudhatin. YouTubeidhaan haa ta'u ergan toorarraa ba'e kan illee kan daawwattan Facebookiidhaan liiviidhaan kan daawwattan amma daawwachaa kan jirtan ergan keessaa ba'e illee kan daawwattan namoota biyya addunyaa adda addaa keessa jirtaniif nan kadhadha. Maqaa Kiristoos Iyesuus waan haaraa gochuu kan danda'u hafuurri qulqulluun jireenya keessan irratti dhufu. Isinirraa hin fudhatamin. Keessa keessanitti kan du'e shaakala hafuura qulqulluu dhiistanii waan biraa keessa kan galtan. Akkasii sagalee waaqayyoo Efesoon irratti akka jedhe. Efesoon 5 natti fakkaata. Efesoon irratti akka jedhe. Phaawulos gaafa dubbatu egaa akkamitti akka deddeebitan aleelaa laalladhaa. Akka warra ogeessotoota ta'initti hin jiraatinaa. Qooda waan hamaadhaan guutamtan hafuura qulqulluudhaan adda addaa qooda waan adda addaan iddoo hafuurri qulqulluun taa'ee jiru amma kan fudhate obboleessa koorraa kan fudhate obboleettii koorraa kan fudhate laphee isaa kiraayii kan fudhate laphee ishee kiraayii kan kireeffatee jiru maqaa Yesuus Kiristoosiin hafuura kana rukuteera. Egaa akkamitti akka deddeebitan aleelaa laalladhaa. Akka warra ogeessotaatti malee akka warra ogeessitoota hin ta'in hin jiraatina. Qooda dhugaatiin machooftan. Qooda jallinaan guutamtan hafuura qulqulluun guutamaa. Qooda hafuura qulqulluu garuu kan nama ajaa'ibu hafuurri qulqulluun si guunnaan jibbuumsi iddoon qabu. Hafuurri qulqulluun si guunnaan arrabsuu hin dandeessu. Hafuurri qulqulluun si guunnaan jallina gochuu hin dandeessu. Hafuurri qulqulluun si guunnaan nama irratti hamminan hojjettu.
deemeedha yeroo hunduma arraba isaanii seexanni kireeffatee kan itti gargaaramu. Arrabsuutti tokkoffaa, jibbuutti tokkoffaa, yeroo hunduma hammina qofaa. Waaqayyo anaaf si abaraaru. Waaqayyo si abaraaru. Waaqayyo jireenya kee abaraaru. Waaqayyo si abaraaru. Na abaraaru dhaatu irratti dubbadhaame Waaqayyo na abaraaru. Kanaaf jireenya koof jireenya keessa irratti Waaqayyo waan taara'u. Kanaafu bu'aan hafuura qulqulluu isa kana. Hafuurri qulqulluu kana keessatti barbaachisaa isa tokkoffaa akka ta'e isinitti. Hafuurri qulqulluun jireenya koof jireenya keessan keessatti barbaachisaadha. Kanaaf isiniin kadhadha. Amma namoonni adda addaa na daawwachaa jirtan isiniin kadhadha. Warri zayitii qabdan zayitii qabadha. Zayitiin qabne bishaan qabadha. Warri zayitiin dibattu warri bishaanii immoo hin dhugdu. Waaqayyo gooftaan maccaa keessa keessanitti du'ee kan jiruun kaasa. Keessa keessanitti dadhabee kan jiruun kaasa. Har'a nan haaraadha ofirratti dubbadhaa. Please dubbadhaa ofirratti. Har'a natu haaraadha. Nan haaraadha. Jireenyi koo haaraadha ofirratti dubbadhaa. Haaromsi tokko tokko keessaniif hin ta'a. Kanaaf iyyuu sagalee dhageenya Waaqayyo nuuf eebbisu gara kadhataatti galaa irraa faarfannaa isin afeereetan isa booda immoo waliin kadhata. Namoonni mata duree keessan barreeffachuu dandeessu. Karaa keessas na ergaa kana booda ajandaa irratti qabadheetan isinii kadhadhaa barreessu. Mata duree keessan barreeffachuu ergaa gaafa amma barreessa waan ta'eef mata duree keessan na erguu dandeessu. Namoonni bilbiluu dandeessan bilbiluu dandeessu. Namoonni bilbiluu hin dandeenye immoo onlaayinii irra jirtan onlaayinii irra kan jirtan silkii isin ittiin na argattan himaa iimoo teelegiraam waasaappiin kan isin ittiin na bilbiluu dandeessan amma miti ergan toora kadhataa keessaa bahee boodachuudha kan na argachuu dandeessan duwwaa 9 12 duwwaa 1 duwwaa 7 duwwaa 3 na argachuu dandeessu. Koodii isaa wajjin dubbadhaa duwwaa 5 1 9 12 duwwaa 1 duwwaa 7 duwwaa 3 jechuudha. Keessaa bahee booda kanaan na argattu na dubbisuu dandeessu jechuudha karaa sanaan. Galateeffadhaa Waaqayyoon. Ameen ameen ulfaadhaa ulfaadhaa ulfaadhaa. Namni tokko Waaqayyo isaa eebbisuu kan barbaadutu jira. Maqaa isaallee yoo na hubaadhe namni tokko saantima guutee jira.
ifis kadhadhunaan jedhee jira wanta ta'eefi namoonni Itoophiyaa keessa jiraatan kadhadhaa. bulan jedhama. Eeshi bilbiltanii turtanii dheengaddaa moo kaleessanatti fakkaa bilbiltanii turtanii isinii nu mijachuu hin dandeenye har'a garuu isinii kadhachuu barbaada. Nummoo konnekshinii nu jeeqee ture amma isiniin kadhadha rakkinaan qabu saantima waan keessaa qabuu fi isiniin kadhadha akkasumatti anatu eegas hin bilbiltanii nu dhabdanii ani immoo taraa koo deebisee bilbileen isinii kadhachuu barbaade. Isinii kadhachuun barbaade. Okay, maqaan kee Saameel jedha. Laga xaafoo mee bosaame maal irratti sii kadhadhu? Mata dureen keenya har'aas waa'ee dibataa ture. Dhuguma waan si ajaa'ibu waa'ee dibataa ture mata dureen keenya har'aa dibate kun si argatu. Maqaa Kiristoos Iyesuus nama Naazreetiin inni Daawitii inni Phaawulos faa jabeesse sun inni Phexrosin dinqii hojjete sun inni anaan illee waan haaraa hojjetaa jiru kun inni namoota bara kana ka'aniin waan haaraa hojjetaa jiru kun maqaa Kiristoos Iyesuus nama Naazreetiin maqaa Kiristoos Iyesuus nama Naazreetiin jireenya kee irratti waan haaraan hojjetamu. Afurri qulqulluun sirratti waan haaraa hojjetu guyyaa har'aatii jalqabee dibatii addaa si argateera. Humna dhiiga Yesuusin sirratti labseera. Harri kun galgala irraa halkan abjuu gaariitti argitu guyyaatti dibata haaraatti fudhatte Kiristoosiin naaf eebbifam saami. Eebbifam. Jedhi Waaqoo si wajjin haa ta'u. Eshi. Miisejii ergantu jira. Isaanii fan bilbilee kadhachaa jira. Namoonni bilbiltanii kadhachiifattan immoo as nu bilbila yoo dadhabdan immoo miisejii nu ergaa nu bilbilee isinii kadhanna. Hello? Nagaan isiniif haa ta'u. Nagaan isiniif haa ta'u. Akkam jirtu? Bulaan jedhama. Miisejii ergitanii turtanii Waaqayyoo idaa koo akkanarraa isintu erge miti miisejii amma isiniin kadhadhaa Waaqayyoo idaa keessan hin baasa. Amma isinii kadhachuuf iddoo isinii mijataa jirtu iddoo mijataan jirtanii okay toorrisi jalaa qabamuu danda'a yaali garuu tole. Hidaaf kadhachuu moo bakkeetu caala bakkee keessa ofirraa baasu wayyuu maqaa Yesuusiin.
Eebbifama maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin daawwachaa jirtan kun barri keessan eebbifamu. Jireenyi keessan eebbifamu. Hafuurri qulqulluun tokko tokkoon keessa irratti dinqii haa hojjetu. Maqaa Kiristoos Yesuus nama Naazreetiin isin warri idaa qabdan illee idaan isin irraa ba'u. Biyya adda addaa teessanii dabqi keessan qabamee kan jiru har'a akka gadi dhiifamuuf kadhadheera maqaa Yesuus Kiristoosiin. Dhiifama gaa namoota miisajii adda addaa ergantu jira. Kanaaf Waaqayyoo waan taaraa hojjeta. Amma isiniin kadhadha isin ameen jedhaa fudhadhaa. Egaa namni tokko konneekshiniin baay'ee ciccitaa jira naan jechaa jira sirriidha. Miti biyyan keessa jiru Itoophiyaa wanta ta'eef sirrii miti. Nsirrata garuu abdii qabna. Meen kadhanna isiniin kadhadha Waaqayyo humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin biyya addunyaa kana iddoo karaa hafuura qulqulluudhaa balballi yaadamne isiniif haa banamu. Karaa hafuura qulqulluudhaa waan ajaa'ibaa isiniif haa ta'u. Karaa hafuura qulqulluudhaa abdiin haa qabu. Maqaa Kiristoos Yesuus nama Naazreetiin addunyaa kana iddoo hundumaa kan jirtan karaa hafuura qulqulluudhaa wanti yaaltee dhabde sun gara keetti deebi'u. Karaa hafuura qulqulluudhaa inni dhiibdee dhabde sun siif haa banamu. Karaa hafuura qulqulluu jireenya kee keessatti haara'ummaan isiniif haa ta'u. Namoonni daawwachaa jirtan kun namoonni ameen jettanii keessan diriirsatanii fudhattan kun humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin wanta isin dhabdan hafuurri qulqulluun isiniif haa banu. Wanta isin yaaltanii dhabdan hafuurri qulqulluun darbee isiniif hojjetu. Hafuurri qulqulluun hin hojjeta. Hafuurri qulqulluun hin gargaara. Hafuurri qulqulluun humna qaba. Jireenya keessa irratti guyyaa irraati jalqabee wanta ajaa'ibaa ta'u. Addunyaa kana iddoo kam kan jirtan dhukkufatanii kan jirtan gurri keessan kan hin argin nageenya iji keessan kan hin argin rakkina dhiigaa kan qabdan xannachi kan dhiita adda addaa dhukkuba HIV haa ta'u kaanserii haa ta'u koronaa vaayirasii haa ta'u maqaa Kiristoos Yesuus nama Naazreetiin jireenya keessan irraa kaaseera. Fageenyi Waaqayyoon hin daangessu jireenyi keessan bilisa akka ba'u abboomeeraan. Dhukkubi isinirra jiru kun amma isinirraa ka'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin yeroon itti aanu yeroo galataa isiniif haa ta'u. Akkuma kana dafqitanii hojjettanii dafqa keessan isin dhowwatanii kan jiran. Gara biyyaatti deebi'uudhaaf abdii dhabdanii kan jirtan. Bu'aan keessan qabamee kan jiru balbala isinitti cufanii kan jiran. Balbala cufamaa keessa kan jirtan inni Phexrosin mana dhaatii baase amma isin bira harkisaa akka dhufuuf kadhadheera. Dafqa keessan akka isinii laatu hojjettanii kan itti dadhabdan baatanii gara keessan akka dhufaniif jecha isinii baaseera. Hojiirraa ari'amtanii kan jirtan hojiitti akka deebitaniif isinii kadhadheera maqaa Yesuusiin. Warri isin ari'e kun bilbilee akka isin waamuuf jecha baaseera maqaa Yesuus Kiristoosiin. Hafuuratti foonitti Yesuus Kiristoos jireenya keessan irratti hiika waameera.
jireenya keessan irratti hiika guddaa waameera. Maqaa Kiristoos Iyesuus nama Naazreetiin. Maqaa Iyesuus Kiristoos nama Naazreetiin lafa maqabamtanii jirtanii butamanii ba'uun isiniif haa ta'u. Gaa'illi keessan rakkina adda addaatiin jeeqamaa kan jiru. Yaa Waaqayyo gaa'illi koo kufeera jettanii yaaddaa kan jirtan gaa'ila keessan maqaa Iyesuus Kiristoosiin hafuurri bineensaa rukutama. Maqaa Kiristoos Iyesuusiin kan rukutame haa ta'u. Suusii adda addaan qabee kan jiru. Abbaa manaa suusii adda addaan qabamee kan jiru. Haati manaa suusii adda addaan kan argite kaaste maqaa Yesuus Kiristoosiin bilisa ba'i. Maqaa Yesuus Kiristoosiin bilisa ba'i. Maqaa Yesuus Kiristoosiin bilisa ba'i. Ima baatu. Mana yaalaatiin danda'amu kan jedhe ammaa danda'amu. Waaqayyoof hin danda'ama. Humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin dandeettii Waaqayyoo isin irratti waameera. Karaa hafuura qulqulluu waan taaraan isiniif hojjetamu. Karaa hafuura qulqulluu kan kufe haa ta'u. Karaa hafuura qulqulluu kan isin jalaa jigee jiru. Bilisa ba'a. Bilisa ba'a. Eenyu tokko cufuu kan hin dandeenye balballi isiniif banamu. Kana dura namaan cufameera. Kana dura isinillee ofirratti cuftaniittu. Kana dura kan isinii geggeessaa keessan geggeessaa hojii keessanii kan alaqaa keessan ta'ee jiru isin irratti cufeera. Kan alaqaan keessan ga'uu hin dandeenye. Kan mootonni bira ga'uu hin dandeenye. Maqaa Yesuusiin isiniif banamu. Harki eenyu cufuu kan hin dandeenye isiniif banamu. Ameen jedhaa fudhadhaa. Humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin isinii ta'eera. Keessa firri keessan, haati keessan, abbaan keessan, obbolaan kan jiran rakkina adda addaa keessan jiran humna dhiiga Yesuusiin kadhadheera yeroo ba'uu ta'eera. Yeroon ittaanu yeroo galataa sii ta'eera. Yeroon ittaanu yeroo hiikamsaa sii ta'eera. Yeroon ittaanu yeroo gammachuu sii ta'eera. Tokko tokkoon keessa irratti waameera abidda Waaqayyoo. Tokko tokkoon keessa irratti harka Waaqa waameera. Tokko harka Waaqayyoo waameera. Iddootti tajaajiltan kan nabdan. Mana Waaqayyoo keessa tajaajiluu kan barbaaddan. Iddoo argadhaa. Kennaa keessanii iddoo argadhaa. Kennaa Waaqayyoo erga sin iddootti tajaajiltan hin dhabinaa. Iddootti madarakee argattanii saba Waaqayyootti hin tajaajiltan hin dhabinaa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin karaan kun haa qophaa'u. Karaan kun haa qophaa'u maqaa Yesuusiin. Karaa isin ittiin tajaajilan Waaqayyo isin eebbisu. Maqaa Kiristoos Yesuus Kiristoosiin walitti qabamtanii yoo jiraattan illee amma dhiiga Yesuus Kiristoosiin milkaa'ummaan isiniif haa ta'u. Mo'a hin mo'aminaa. Mo'a maqaa Yesuus Kiristoosiin. Mo'a milkaa'a. Wanti si yaaddan galmaa ga'u. Maqaa Kiristoos Yesuusiin Waaqayyo isin dura deemee karaa wal qixxeessu. Waaqayyo isin dura deemee karaa wal qixxeessu. Waaqayyo isin dura deemee karaa wal qixxeessu. Humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin milkaa hojjettan milkaa namoota deemtan gidduutti simboof adda argadhaa. Humna dhiiga Yesuus eebbifamaa eebbifamaa eebbifamaa. Ameen jedhaa fudhadhaa 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 fudhadhaa. Kiristoosiin amma nu hordofaa guruupiin teessanii nu hordofaa kan jirtan. Kana tokko hordofaa kan jirtan. Akkuma kana kophaa teessanii hordofaa kan jirtan. Afurri Waaqayyoo tokko tokkoon keessanii labsii baase. Biraasanii ba'eera. Labsiin Waaqa biraasanii ba'eera. Labsiin hafuura qulqulluu biraasanii diigeera. Hafuura baa maqaa Yesuus Kiristoosiin
Baamaqaa Yesuus Kiristoosiin baamaqaa Yesuus Kiristoosiin baamaqaa Yesuus Kiristoosiin hafuura 666 sinitti bilbilanii goyyoomfamaa kan jirtan karaa adda addaa goyyoomfamaa kan jirtan hafuurri qulqulluun isin keessa jiru dammaqeera irratti har'aa kaasee maqaa Yesuus Kiristoosiin afaan bineensaa kana keessaa si baaseera. Afaan bineensaa kana keessaa si baaseera. Afaan waraabessaa kana keessaa si baaseera maqaa Yesuus Kiristoosiin. Bay afaan bineensaa na keessaa bay. Afaan bineensaa na keessaa cubbuu adda addaa keessa kan jirtan. Shaakala suusii adda addaa qaqqabdanii kan jirtan. Qobaa taatanii warra gooftaa hin qabne warra seexanitti galee marfamtanii kan jirtan. Amma yeroo kana inni isin keessa jiru isa biyya lafaa keessa jiru caalaa humni haaraan isin irratti akka dhufu abiddi haaraan isin irratti akka tokko akkas hin goyyoomfamne dhiibbi tokko hin jallinatti akka kadhadheera maqaa Yesuus. Addunyaa kana hundumaa irratti walitti qabamtanii kan jirtan. Addunyaa kana irra teessee na daawwachaa biyya kamiin keessa hafuurri kun isin mo'uu hin danda'in. Kumaatamni yoo isin marsayyuu adda ta'aa jiraadha. Maqaa Yesuusiin adda kan isin godhu. Hafuurri Waaqayyoo Saamsoon irra dhufe nama addaa akka godhe nama addaa ta'a. Jalloota nama addaa ta'a. Warra ammina isin gorsu keessatti qabamtanii marfamtanii kan jirtan nama addaa ta'a. Arraba hamaan isin hin mo'in kan isin dubbattan jalloota gaba godhu kan isin dubbattan warra amminatti isin oofan gaba godhu hin boojamina malee maqaa Yesuusiin hafuurri booji'u isin irraa dhufu 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 maqaa Yesuus Kiristoosiin nama ajaa'iba darbeetuun akka yaadattu yoo taatan buleettiin kunis daraa kee hordofaa jirte yoo ta'e nu barreessi nu bilbili yoo saantima keessaan namni muumes yoo jirtaan haa gala nan bilbila. Buleettiin tokko Waaqayyo natti hime ortodoksii amantii ortodoksii keessa kan jiru nama tokko wajjin wal jaallatu dhiisteetti wal irraanfataniiru garuu abjuudhaan deddeebi'ee namni sun deebi'ee yaadattu yoo taatan onlaayinii kana irratti dubbadhe yeroo sana bilbilin jedhee yeroo sana bilbiluu hin dandeenye saantima keessaan qabattee iimaa bilbilte warga ol dhiibnee turreerraa abjuudhaan natti argamattee hafuurri kun hafuura digimtii itti hojjeteera inni kanaaf hafuurri kun isee rakkisa. Obboleettiin kun amma bilisa baatee jirti Waaqayyoo bilisa see baaseera natti dubbattee jirti jechuudha. Ammas rakkina hin beekamne jala kan jirtan. Keessan erga du'e waggaa nama reeffa du'aa irra du'e qofa maqaa Yesuus Kiristoosiin hafuura du'aa boolla gadi fagoo xilquudhaa ba'ee kan isin doorsisu isin irraa rukutama. Maqaa Kiristoos Yesuusin garaa galaanaa jalaa ba'ee kan isiniin mormaa rukutamu. Fashaleessuu gaa'ela keessan fashaleessuu yoo isin hojiif kaatan fashaleessuuf kan bobba'e maqaa Yesuusin rukuteeraan maqaa Yesuusin rukuteera. Anaaf yeroo galataa taa'edha. Kun yeroo hundumaa mata duree kooti dubbii kooti. Yeroon ittaan anaaf yeroo galataatedha. Dubbadhaa. Barreessaa qaba. Yeroon ittaan anaaf yeroo galataatedha. Dubbadhaa irratti yeroon ittaan anaaf yeroo galataati. Nama barreessu argaa hin jiru. Yeroon itti akkuma dubbattee ta'a. Makata rabashira bos.
yeroon ittaanu siif yeroo galataati. Barreessi. Yeroon ittaanu anaaf yeroo galataate. Barreessi dubbadhu. Yeroon ittaanu siif yeroo galataati. Maqaa Yesuus Kiristoosiin barreessi dubbadhu. Yeroon ittaanu anaaf yeroo galataate. Baay'ee boosaa kee alabaa. Biraan daallaa koo dellee geessaa paaraashii dhaboos. Se katarra baashii dhaboo. Yeroon ittaanu yeroo galataati. Dubbadhaa yeroon ittaanu yeroo galataati. Barreessaa. Yeroo galataati. Sassi qabe irraa kaatee, sassi qabe sirraa kaasee bakeerraa biyya jiraattu argite maata kufaa turte dabarte wanti kee dhowwata iyyama argatu yeroo galataa siif fideera. Yeroon ittaanu yeroo galataati. Maata akkaataa raboos. Yeroon ittaanu yeroo galataati. Yeroon ittaanu yeroo galataati. Siiteera. ቀጥሎ ያለው የምስጋና ጊዜ ነው። ሲቴራ yeroon ittaanu yeroo galataati jedhu. Gatiin gaafatu barreessi callumadi. Maqaa Yesuusin kanatti barreessite kana chaappeesseera maqaa Waaqayyoon. Irratti mallatteesseera humna dhiiga Yesuusin kanatti barreessite kana irratti. Yeroon ittaanu yeroo galataati. Kan ta'uu dide ta'eeraa dhageessa. Yeroon ittaanu yeroo galataati. Barreessan mallee. Yeroon ittaanu yeroo galataati. Yeroo galataa sii ta'eera. Humna dhiiga Yesuusin biyya jirtan addunyaa kanarraa biyya eessaattu kan argamu yeroo galataati. Kan mo'amuu dide mo'ame, kan jiguu dide jige, kan iddoo gadhiisuu dide iddoo dhiise, kan isinii banamuu dide isinii baname. Yeroon ittaanu yeroo galataati. Waldaan keessan milkaa waldaa keessan irratti humni haaraan dhufu. Maqaa Yesuusin rivaayivalii addaa ka'u. Humna dhiiga Yesuusin, humna dhiiga Yesuus Kiristoos, humna dhiiga Yesuus milkaa'ummaan tokko tokkoon keessan, milkaa'ummaan bara keessaniif haa ta'u, milkaa'ummaan jireenya keessaniif haa ta'u. Eebbifamaa. Yeroo galataateedha caalumadaati. Qaxxaloo ያለው ጻፉት። ጻፋ barreessa gara barbaadaniin barreessa. Waaqayyo isa barreeffame kana hojjeta. Jireenya keessa irratti hojjeta. Anaaf yeroo galataati. Maatii koof yeroo galataati. Ba'uuf galuu kootti galatatu ta'a. Kissiin ka'eera. Afurri kissii ka'eera. Afurri gaddaa ka'eera. Afurri boo'ichaa ka'eera. Afurri dhabuu ka'eera. Afurri kisaaraa ka'eera.
waggaa waggaan hafuurri nu boosisu nurraa dhaabateera. Barri 2013 barri 2021 yeroo galataati. Barri 2021 yeroo galataati. Barri 2021 yeroo galataati. Barri yeroo gaarri guddaan nu kan nu arginu kun wanti manu sodaachisu barri nu himmaaniin uffata keenya ofirratti miincine kun hin darba. Yeroo galataata. Yeroo galataata. Galataata. Keenya kana booda cunqursaan irratti hojjetu. Biyyi keenya kana booda mandara balbala nama baay'ee imimmaanni boo'ichi rukutaa ture hingaa yeroo galataanuuta. Yeroo galataanuuta. Yeroo galataanuuta. Biyya keenyaaf yeroo galataata. Uummata keenyaaf yeroo galataata. Biyya adda addaatti kan argamta yeroo galataata. Yeroo galataata. Siif jaatamii shan qaba. Baay'ee fagoo ta'uu danda'a. Waaqayyo immoo sati waggaa tokko keessatti guyyaa 365 keessatti hojjettee fixuu hin dandeenye. Sikeendii 5 keessatti hojjeta. Abdiin kutate. Nuuf yeroo galataati. Barri 2021 barri 2013 hinga facaasanii nyaachuu kan dadhabantu jira. Facaasanii nyaachuu kan ga'uu kan dadhabantu jira. Miindaa fudhachuutu kan hafantu jira. Mucaasaa mana barumsaatii fuudhee galaatu jiru karaatti kan hafetu jira. Barataan utuu barumsa deemuu karaatti kan hafee jira. Nama biyya gargaaru baay'ee karaatti hafee jira. Maqaa Kiristoos Yesuusiin annan kadhadha. Barri 2021 barri 2013 yeroo galataati. Yeroo galataati. Yeroo diinni nurratti kolfu miti. Yeroo diinni nurratti dhaadhatu miti. Yeroo gaddaan boquun keenya gaditti cabu miti maqaa Yesuusiin. Maqaa Yesuusiin. Maqaa Yesuusiin. Maqaa Waaqayyo bara keessan jireenya keessan eebbisu. Sagantaa koo asirratti fixee jira. Marratti wanta dubbachuu barbaadu namoonni karaa adda addaa ana dabalatee jechuudha tajaajiltoota adda addaaf gumaacha gochaa jirtan akkuma waldaan ergaa cufamee ji'a 5 fixeera tajaajiltoonni adda addaa rakkinarra jiru. Anas dabalatee isaan dabalatee namoonni gargaarsa gochaa jirtan namoonni illee saantima guuttanii bilbilii warra kadhata dhabeef warra kadhachuuf barbaadee saantima keessaa dhabeef bilbilettanii qarshii keessan nu gatiin dadhabbii keessanii waaqarraa yaada gaarii qabaadha. Xiqqoos hin jettan immoo guddaadha. Amma immoo tajaajiltoota adda addaa erga waldaan jalqabame erga waldaan nama 50 jalqabame kan ji'a 5 kana kiraayii warri mana kiraayiidhaa dhiisaan jiran fudhachaa jiru waanta ta'eef saganaan tajaajiltoonni immoo ammuma dandeessan amma waaqoo isin gargaare gumaacha godhaa gargaara. Galma keessatti waaqeffachaa turan keessaa kan ba'an illee jiru, kan keessaa ari'aman jiru, kan kaffaluudhaaf humna dhabanii rakkataa jiran illee waan jiraniif isin immoo amma dandeessan amma waaqoo isin gargaare waan qabdan nama waaqayyo keessa keessan kaa'eetti barreessaati waan qabdaniin amma dandeessaniin gumaacha godhaa fi akkaawuntii isaanii irratti galchaatii tajaajiltoonni yoo jiraatanidha. Tajaajiltoonni yoo jiraatanidha kan isin tajaajilan waanta ta'eef walitti dhufee guddaa ta'e
dhuunfaasaaniitti kan mana kiraayii waldaa biraa keessan lafa jiraattan warri biyya hambaa jiraattan biyya keessallee kan jiraattan ergaa kana viidiyoo kana kan argitan kan hordoftan nama isinii kadhataa tures ta'uu danda'a nama hin beekne nama keessa keessan dhufee barbaati waan waaqayyo keessa keessan kaa'ee godhaaf gaara isin xiqqoo godhattanii kan tuffattan guddaa ta'uu danda'a namoonni kaardii guuttanii fi akaawuntii isaanii irratti isa kaardii guuttan galchaa fi isa kaardii moobaayilii irratti guuttan akaawuntii isaanii irratti galchaa fi agargaaramanii isinarra qabdanii bira dhaabattan kun kan isinarra xiqqoo godhattanii tuffattan kun isaan guddaa ta'uu danda'a kan isin bira dhaabattan gooftaa Yesuus Kiristoos biratti waa guddaadha. Tajaajilli keessan itti hafuuf jechuudha. Mul'ati keessan itti hafuuf jechuudha. Waaqayyo immoo kan keessan isiniif hojjeta. Waaqayyo kan keessan isinii hojjeta. Xiqqaadhumatti ergani laayivii qaxxee tamsaasa kallattii feesbuukii namni baay'eef dinqiin ta'eera. Kanaaf jiraachuu koorraan kan ka'eeti waaqayyo itti gargaaramee namoota kana qaqqabe. Kanaaf jiraachuun tajaajiltoota isinii waan guddaadha waan ta'eef amma qabdaniin amma dandeessaniin hin qabne bira dhaabachuudha. Amma tokko yeroo keessan gochuudhaan bira dhaabadhaa. Viidiyoo kana kan argitan warri immoo tajaajiltoota kanaaf daddaaf gumaacha gootan mee kadhata gabaabduun isinii kadhadha. Gargaaruufis kan qophooftan kadhata gabaabduu isinii Yesuus nama Naazreetiin duwwaa kan jedhamu isiniif guutu milkaa yoo barattan milkaa maqaa Kiristoos Yesuus nama Naazreetiin qodaan keessan guutu xiqqoo qabattan isiniif baay'atu. Waaqayyo karaa Elseen dubartii sanaaf hariyyeessa sanaaf dinqii kan hojjete zayitii xiqqoo kan baay'ise jireenya keessa irratti suga simboo argadhaa maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin isiniif ta'eera. Kanaaf iyyuu namoonni gumaacha gootan kadhata kana aameen jedhaa fudhadhaa. Bilbilaati wanta keessa keessan dhufe wanta waaqayyo isinitti dhageessise godhaa fi bira dhaabadhaa harka qabaa wal dabarsinaa akkasitti wal dabarsina malee baay'ee badhu kan godhe mana kiraayii kan ji'a 5 kana namoonni gaafataman jiru wanta ta'eef baay'ee gaafatamanii jiran jiru iyyaaddaa'umoo hin tajaajilu isaan. Kanaaf iyyuu isin immoo karaa dandeessanii nama beektaniin gaafadhaatii gumaacha godhaa fi qaqqabaa nama tokko qaqqabnaan hin qaqqabaa waaqayyo isin eebbisu. Viidiyoo keessaa dhiifamaa wajjin namoota biyya argamaniif kadhadheera. Aalamma keessa jirruuf kadhadheera. Kophaa koottis kadhachaa kadhadhaa isinis iddoo jirtanitti waaqayyo isin eebbisu. Wantani waa'ee tajaajiltootaaf gumaacha godhaa jechuuf ka'e kun ergaa waldaan cufamee jira maleessa baasiin warri mana kiraayii warri kaan gooftaan qabanii iyyuu birrii barbaadaa jiru dhiisaa fi hin jiranii tajaajiltootaa fi fidaa birrii fidaa jedhaa isaan asitti jiraatu waan jiraniif adiraa keessan bira dhaabadhaa gargaara. Gargaarsa guddaa kan nu gochaa jirtan waaqa biraa gatii keessa hin argattu. Waaqoo barakaaf jireenya keessan eebbisu. Naa jiraadhaa naaf eebbifamaa. Silkii isin iimoo telegiraamii waatsaappii ittiin na argattan irra deebi'een isinitti hima. Duwwaa 5 2